raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akkasumas maatiin raadiyoonii Dirree Shaggar hunduu baga ayyaana hundeeffama raadiyoonii Dirree Shaggar kan waggaa tokkoffaatiin isin ga'e nus ga'e. Raadiyooniin Dirree Shaggar imala isaa waggaa tokkootiin haalawwan qabatamoo impaayera Itoophiyaa keessatti raawwatamaa turan addatti immoo jiruu fi jireenya uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun dhimmoota Oromiyaa keessatti raawwataman irratti odeeffannoo si'aawoo qabatamoo fi belbeltuu ta'an dhiyeessuudhaan sagalee uummataa ta'aa kunoo har'a ga'eera. Kana malees dhimmoota jajjaboo uummata Oromoo fi Oromiyaa ilaallatan giddugaleessa godhachuudhaan sagantaalee adda addaa kanneen akka nadhii aadaa, seenaaf seexaa, hubannoo beektotaa, haqaaf hanqii, cimmisa miidiyaa, lafaaf lafee fi kan yaada keessan keessummeessaa ture sagantaa isin maal jettuu torbanitti al tokko qopheessuun isiniif dhiyeessaa yoona ga'eera. Raadiyooniin Dirree Shaggar sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan imala isaa waggaa tokko yoo ayyaaneffatu gammachuu olaanatu itti dhaga'ama. Gara fuulduraattis aantummaa ummatichaaf qabu jabaatee itti fufuun sagalee ummata Oromoo haqa irratti hundaa'ee akka ta'u asumaan waadaa gala. Haala sadarkaa addunyaa madaaluun dandeettisaa gabbisuun fedhii ummatichaa giddu galeessa godhachuudhaan qabsoo bilisummaa ummatichi taasisu keessatti ga'ee isaa ba'uuf kan duubatti hin deebine ta'uu ni mirkaneessa. Raadiyooniin Dirree Shaggar tamsaasasaa raadiyoonii dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti galgaluu akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokkorraa eegalee haga sa'aatii tokkoo fi walakkaatti qaamolee hawaasaa Oromoo fageenya Oromiyaa irratti argamaniif dabarsuu maddiitti dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaalee hawaasaa kanneen akka yuutuubii, feesbuuk akkasumas ispootifaayi fi teelegiraamidhaan fayyadamaniif suur-sagaleedhaan dabaluun tamsaasuu irratti argama. Egaa yaadni isin nuuf kennitan qeenyi dadhabinaas ta'ee kan jabinaa hojii keenya fuulduraatti kan nu cimsu akka ta'e abdachaa kan hanqate akka itti guunnuuf kan jabaaten immoo daran akka itti cimnuuf yaada qeeqaa fi hubannoo waliigalaa raadiyoonii Dirree Shaggar irratti dhiyeessuu feetan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar duwwaa tokko 44320 fayyadamuudhaan sagaleedhaan waraabuun yookaan barreeffamaan dhaamsa akka nuuf keessaniif isin jajjabeessuun gumaacha hirmaannaa keessanii fi turtii waliigalaa waliin qabaachaa turtaniif galata isiniif galchina. Hin dagatinaa yaadas ta'ee qeeqa qabdan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar duwwaa tokko 44320 irratti sagaleedhaan waraabuun yookiin barreeffamaan dhaamsa nuuf kaa'uun hirmaattota keenya ta'a. Nutis sagalee waraabdanii nuuf ergitanis ta'ee kan barreeffamaan nuuf dhiyeessitan qophii addaa hundeeffama waggaa tokkoffaa raadiyoonii Dirree Shaggarii sababeeffachuun qopheessinu irratti qindeeffannee isin dhageessifna. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii cabsine afaan odaa eegin televezyiinii irraa barooda. Barraakoon sarara kophaasii dhiira namoota waaqoon abbaa dimokiraasii. Barraakoon sarara kophaasii dhiira namoota waaqoon abbaa dimokiraasii. Oollee ooltanii dhaggeeffattoota keenya kabajamoo caamsaa 23 bara 2022 raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya wiixata galgalaa isin dhageechifnaa an gurmeechaa gammachuuti. Alaabaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessan dhaabbatu jechuun habashoonni jeequmsa kaasaa jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti hidhattoonni mootummaa abbaa gadaa Hawaas Bulgaa ajjeesan kanneen jedhan hangafoota oduu keenyaarraati amma tokko tokkoon isinitti himaa.
Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee alaabaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessa akka dhaabbatuuf murteessoo waliin wal qabatee ilmaan Habashaa sirna nafxanyaa kudhaammatan kutaalee magaalaa Finfinnee hedduu keessatti mormii fi jeequmsa kaasaa jiraachuun dhaga'ameera. Maddi keenya magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo irraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan tokko akka jedhanitti waajjirri barnootaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo guyyaa kaleessaa caamsaa 22 bara 2022 hawaasa naannoo walgahii yaamuun alaabaan naannoo Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee hunda keessa dhaabbachuuf jira jedhee waltajjii irraa dubbachuusaa hordofee sabaa fi sablammoota marii sanarratti argaman keessaa Habashoonni qofti mormii kaasanii waltajjii dhiisanii ba'uu himan. Yaada kaasaa turaniin manneen barnootaa afaan Oromoo Finfinnee keessatti barsiifamuu akka hin qabnee fi ijoollee isaanillee afaan Oromoo barsiisuuf fedhii akka hin qabne ifatti dubbachaa turuu isaanii kan eeran hirmaatan waltajjii tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti maqaan magaalattiiyyuu Addis Ababaa malee Finfinnee jedhamuu hin qabdu jechuun mormii garaagaraa kaasaa turuu isaanii eeran. Maddi kun akka jedhanitti torbanuma darbe kana keessa kutaa bulchiinsa Nifaas Silkii Laaftootti alaabaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa tokko keessa erga dhaabbatee booda jeequmsa Habashoonni kaasaniin buqqifamuu yaadatanii bakkoota biraatti gochaan sun akka irra hin deebineef marii waajjirri barnootaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo naannoo Addababaayii Qaraaniyoo jedhamutti hawaasa mariif waame irratti ilmaan nafxanyaa saboota hunda keessaa jibbinsa Oromoo fi Oromummaaf qabaniif qofa jeequmsa kaasanii maricha dhiisanii ba'uu himan. Akka namni kun jedhanitti Finfinneen magaalaa federaalaan bultu waan taateef Oromoo qofaatti dhimma tokkoyyuu waan irraa hin qabneef alaabaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti tasuma dhaabbachuu miti seenuyyuu hin qabu jechuun Habashoonni jeequmsa kaasuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Maddi keenya akka jedhanitti jarri nafxanyaa kunneen Finfinnee yoomii fi lafa eenyu irratti akka ijaaramte akkasumas handhuura Oromiyaa akka taate wallaalanii osoo hin taane of tuulummaa fi hanna seenaa abboota isaaniirraa dhaalan qabatanii waan guddataniif jaarraa 21ffaa keessas akkuma bara duriitti yaadaa jiraachuu isaanii mirkaneessan. Dhumarrattis inumaayyuu gaaffiin uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu alaabaa keessa dhaabuu osoo hin taane qaama Oromiyaa taatee akka bultuu fi lammiileen kamuu mirga keessa jiraachuu malee mirga abbaa lafummaa akka Finfinnee irraa hin qabne ifatti mirkaneessuu akka ta'e himu. Sirni bilxiginnaa kaayyoo fi mul'ata ilmaan nafxanyaa qabatee waan jiruuf gaaffii bu'uuraa Oromoon Finfinnee irraa qabu deebisuu akka hin dandeenye himuudhaan uummanni Oromoo handhuura isaa shiraa fi afaan qawweetiin dhabe tooftaa barbaachisu kamuu fayyadamee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuuf socho'uu akka qabu dhaaman. Wabii Waaqotu gabaase. Hidhattoonni mootummaa godina Shawaa Ba'aa aanaa Fantaalletti kanaan dura abbootii gadaa Karrayyuu fi tuuta gadaa Michillee jumlaan ajjeesuun isaanii kan beekamu yoo ta'u, hidhattoonni kunniin sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun baatiiwwan 6 oliif uummata Karrayyuu dararaa turuu maddiitti caamsaa 21 bara 2022 aanaa Fantaallee ganda galchaa keessatti abbaa gadaa Hawaas Bulgaa Roobaa jedhaman ajjeesuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar himan. Godina Shawaa Ba'aa aanaa Fantaallee keessatti baatiiwwan muraasa dura tuunni gadaa Michillee hidhattoota mootummaan rashanamuu kan yaadachiisu maddi keenya kun hidhattoonni mootummaa namoota sababa nageenyaa fi hongee hammaateen gandoota garaagaraa irraa buqqaanii ganda galchaa warshaa sukkaara Matahaaraa marsanii qubatan irratti dhukaasa galgaleessa caamsaa 21 bara 2022 bananiin abbaa gadaa miseensa gadaa Michillee turan Hawaas Bulgaa Roobaa ajjeesuu isaanii maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakka sirraa mirkaneessaniiru. Waraana mootummaatti uummata irratti dhukaasee reebinee gaafa nuti bilbilee jennu warra gadaa keessaa namni tokko akka ta'e dhageenye namni beekan Hawaas Bulgaa kan ammaa natti Hawaas Bulgaa Roobaa kana namni kun abbootii gadaa keessaa inni miseensa abbootii gadaa Michillee warra baranaa yeroo darbee dhuma sun warra gadaa tokko ta'anii kun kan gadaa Dimmochaatti kun kan gadaa Baasoti isaan keessaa namni tokko du'e. Ajjeechichi abbaa gadaa Hawaas Bulgaa Roobaa irratti raawwatamuu isaatiin dura magaalaa Matahaaraa keessatti shororkaaleen adda addaa taasifamaa turuu kan himan maddi keenya kun jiraattonni magaalaa waraqaa eenyummaa gaafatamaa akka turanii fi sakatta'insi jabaan taasifamaa turuu dubbatanii sa'aatii muraasa booda namoota warshaa sukkaaraa Matahaaraa marsanii qubatan kana irratti dhukaasni banamuu ragaa ba'an. Naannoo sa'aatii 12 walakkaa ture taateen kan raawwatu. Taateen kun raawwatuun dura yeroo sadaffaadhaaf amma kan opereeshiniin kun gaggeeffamaa jiru. Aanaa keenya gandii lama erga buqqee amma naannoo ji'a ja'aatiif deemaa jiran natti fakkaateen dhaqee gannattee buqqee gandi sadaffaa reefutti dabalame. Yeroo ammaa uummanni baay'ee hongeedhaan miidhamee naannoo warshaa isaa Matahaaraa kan kanatti kan inni marsee warshaa shankooraa kana gubataa isaa jala horiitti guuraa jiru.
Dhukaasa baname kanaan lubbuun kan galaafatame abbaan gadaa Hawaas Bulgaarooba sirni awwaalcha isaanii kaleessa aanaa Fantaallee keessatti raawwatamuu kan himan maddi keenya kun hidhattoonni mootummaa sababa sakatta'iinsaatiin gara aanichaa bobbaafaman kunneen bakka awwaalchatti illee akka hin argamneef jiraattonni manaa akka hin baane uummata doorsisaa fi shororkeessaa turuus dubbataniiru. Har'a naannoo amma sa'aatii jaatti sirni awwaalcha isaa raawwate qaamni iddoo amma sila awwaalchi isaatti fayyadamu gandaa ilaanaa keessatti awwaalchuma san illee yeroo goon waraanni mootummaa naannoo sanatti numarsee namni iddoo awwaalaa sanarraa tokkotti bu'uu hin danda'u. Warruma iddoo gadaa silaafna iddoo duuti isaatti galte ganda ilaanaa kana keessatti immoo yoo uummanni iddoo qeedhaa bakka amma duutitti galte kanaa xiqqoo fincaan ifatti deeme waraanni naannoo sana buufatti socho'inaa manaa gadi baatanii asirratti hin deemna. Opereeshinii keessa jirtu waan ta'eef namni tokko akka seera socho'u jedhee akkasitti nama sodaachisaa ture. Raayyaan ittisa biyyaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo marsaa sadaffaatiif caamsaa 20 bara 2022 irraa eegalee gara aanaa Fantaalletti bobbaafamaa jiraachuu maddi kun dubbatanii raayyaan ittisa biyyaa sakatta'iinsaaf bobbaafamaa jiru magaalaa Matahaaraa keessatti namoota nagaa shororkeessaa jiraachuu himaniiru. Isa sana marsaa sadaffaadha. Isheen gaddarraa jalqabee opereeshinii naannoo sanatti makalaasaa humnaa ol waraanni mootummaa naannoo sana buufatee gaara Fantaallee naannoo Aroon iddoo jarri argubbaa amma qabattee jirtu kana hunduma isaanii keessa deemanii uummata wannoo gochaa turan uummata warra jiru sanallee ari'aa turanii opereeshinii achi keessa naannanii warri uummanni sila naannoo sanatti hafee turallee baqatee achi as deemee ture. Galgala immoo naannoo sa'aatii kudhan irraa eegalee magaalaa keessatti maaltu akka uumamellee hin barree sochii adda addaas ture milisaa magaalatti buusanii daandirraa nama ari'uu akka eenyummaa nama gaafachuu eessa deemtaa eessaa dhuftee namootuma kana dura beekan sodaachisutti ture. Ajjechaa jumlaa hidhattoonni mootummaa abbootii gadaa Michillee irratti raawwatan hordofuun haalli nageenyaa aanaa Fantaallee keessa jiru hammaachaa kan dhufe yoo ta'u haleellaa biraa finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa bananiin milishaan naannoo Oromiyaa 29 ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u dhukaasa garee finxaaleeyyii kunniinii fi hidhattoonni mootummaa yeroo garaagaraatti uummata irratti bananiin lubbuun namoota nagaa darbaa turuun ni yaadatama. Liiban Jaarsotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun aanaa Baakkoo Tibbeetti manneen jireenyaa namoota hedduu waraana mootummaa Bilxiginnaan gubaman. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa maqaa opereeshinii gaggeessuuf godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti bobbaafame manneen qonnaan bultoota hedduu ibiddaan gubee qabeenya waliin barbadeessuun ibsame. Jiraatan aanichaa tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti maqaa opereeshiniitiin duulli Oromoo irratti erga banameen asitti aanaa Baakkoo Tibbee gandoota Biqiltuu Lakkuu Guddinaa Aloo magaalaa Baakkoo ganda Duwwaa tokko Guutoo Meexxii Somboo Disaasaa Dagoo Dongoraa guddina biyyaa fi ganda Kaarruu warra roobarraan manneen jiraattota hedduun gubachuu ibsan. Maddi keenya akka ibsanitti ganda Biqiltuu Lakkuurraa manni jireenyaa nama tokko ganda Guddina Aloorraas manni jireenyaa nama tokko magaalaa Baakkoo ganda Duwwaa tokkorraas manni jireenyaa nama tokko ganda Guutoo Meexxirraa manneen jireenyaa namoota lama ganda Somboo Disaasarraa manneen jireenyaa namoota 4 ganda Dagoo Dongoroorraa manni jireenyaa nama tokko ganda Guddina Biyyaarraa manneen jireenyaa namoota 7 fi ganda Kaarruu warra roobarraa manneen jireenyaa namoota 4 walumaa galatti ammatti kan beekame manneen jireenyaa namoota 21 humnoota mootummaatiin gubataniiru. Kana malees ammatti kanneen addan baane gandoota biroo keessaallee manneen jireenyaa hedduun barbadaa'anii akka jiran himan. Itti dabalanii namoonni manneen isaanii waraana mootummaa Bilxiginnaan jalaa gubate kunneen sababa ijoollee keessantuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun akka ta'ee fi waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti dhufeenya qabdu jechuun akka ta'e maddi keenya kun ibsaniiru. Biyya kana keessatti sababa ilmaa fi intalaatiin abbaa fi haati sababa obboleessatiin obboleessi yookiin obboleettiin akkasumas firoota dhiyoo irratti gochaan suukaneessan hanga lubbuu galaafachuutti uummata nagaa irratti raawwatamaa jira kan jedhan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kun guutummaa Oromiyaa keessaa maatiiwwan bifa kanaan qabeenyi isaanii barbadaa'ee fi qabatuma kanaan ajjeefaman qaamni walaba ta'e tokko osoo qoratee dhibbaatamaan lakkaa'amuu akka danda'an himan. Dhumarrattis namoonni aanaa Baakkoo Tibbeetti manneen jireenyaa fi qabeenyi isaanii jalaa mancaafame kunniin yeroo ammaa qe'ee isaanii gadhiisanii godaanuun rakkoo daran ulfaataa ta'e keessatti kufanii akka jiran himu. Waan nyaatan bakka bultii fi hanga waan uffatan dhabanitti maatii waliin jireenya gadadoo keessatti kufanii jiraachuu kan dubbatan namni kun uummanni Oromoo waan danda'een birmachuu fi akka qabu dhaamaniiru. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Oduu keenya xumuraatiin mootummaan Zimbaabuwee pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam dabarsee kennuuf qophaa'uu beeksiseera. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo dheeraaf Zimbaabuweetti baqattummaan jiraachaa ture.
yoo Itoophiyaan karaa sirrii ta'e kan gaafattu ta'e Zimbaabuween Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam dabarsitee kennuuf qophooftu akka taate Zimbaabuween beeksifte. Ministeerri dantaa alaa Zimbaabuwee Frederick Shaavaa turtii addaa gidduu kana raadiyoonii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mangistuu Hayilamaariyaam yakka duguggaa sanyii biyyi isaanii ittiin isaan barbaaddu jalaa akka baraaramaniif Zimbaabuween kana booda da'oo ta'uu fi akka hin dandeenye ibsanii kana gochuuf garuu Itoophiyaan sirna ittiin Zimbaabuween dabarsitee kennuu fi dandeessu irratti sirnaa fi adeemsa seera idil addunyaatiin gaafachuun akka irraa eegamu eeraniiru. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam bara 1991 aangorraa otoo hin fonqolfamin dura waraana wayyaanee dhiibee kokkeessaa jala ga'ee tureen haalli mijaawee fi gara Zimbaabuweetti kan baqate yoo ta'u himanni yakka duguggaa sanyii fi yakkoota jajjaboo mirga namoomaa faallessaniin irratti banamuun bara 2008 bakka isaan hin jirretti murtiin du'aa itti murtaa'uun kan yaadatamudha. Mangistuu Hayilamaariyaam pirezidaantii Zimbaabuwee duraanii Roobert Mugaabee lubbuun haga jiranitti walitti dhufeenya gaarii waliin qabaachaa turaniin lafti bal'aan ganda tokko caalu Zimbaabuwee keessatti kennamuu fi maddiitti haalli nageenya isaa seeraan eegamee fi jireenya fandalaliyaa jiraachaa turuunsaa kan beekamu yoo ta'u bara 2009 ministeerri beeksisaa Zimbaabuwee Mangistuu Hayilamaariyaam baqataa waan ta'aniif biyyi keenyas bu'uura seera idil addunyaatiin dawanii taatiif jechuun dubbachuun ni yaadatama. Amma garuu aangawoonni Zimbaabuwee tokko tokko yaadicha mormuu irratti akka argaman gabaafamaa kan jiru yoo ta'u ejjennoon Zimbaabuwee ammaa Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam irratti qabdu ibsa ministeerri beeksisaa Zimbaabuwee bara 2009 baaserraa adda akka ta'e raadiyooniin sagalee Ameerikaallee gabaaseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun ammaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akkasumas maatiin raadiyoonii Dirree Shaggar hunduu baga ayyaana hundeeffama raadiyoonii Dirree Shaggar kan waggaa tokkoffaatiin isin ga'e nus ga'e. Raadiyooniin Dirree Shaggar imala isaa waggaa tokkootiin haalawwan qabatamoo impaayera Itoophiyaa keessatti raawwatamaa turan addatti immoo jiruu fi jireenya uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun dhimmoota Oromiyaa keessatti raawwataman irratti odeeffannoo si'aawoo qabatamoo fi belbeltuu ta'an dhiyeessuudhaan sagalee uummataa ta'aa kunoo har'a ga'eera. Kana malees dhimmoota jajjaboo uummata Oromoo fi Oromiyaa ilaallatan giddugaleessa godhachuudhaan sagantaalee adda addaa kanneen akka nadhii aadaa, seenaaf seexaa, hubannoo beektotaa, haqaa fanqii, cimmisa miidiyaa, lafaaf lafee fi kan yaada keessan keessummeessaa ture sagantaa isin maal jettuu torbanitti al tokko qopheessuun isiniif dhiyeessaa yoona ga'eera. Raadiyooniin Dirree Shaggar sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan imala isaa waggaa tokko yoo ayyaaneffatu gammachuu olaanatu itti dhaga'ama. Gara fuulduraattis aantummaa ummatichaaf qabu jabaatee itti fufuun sagalee uummata Oromoo haqa irratti hundaa'ee akka ta'u asumaan waadaa gala. Haala sadarkaa addunyaa madaaluun dandeettisaa gabbisuun fedhii ummatichaa giddu galeessa godhachuudhaan qabsoo bilisummaa ummatichi taasisu keessatti ga'ee isaa ba'uuf kan duubatti hin deebine ta'uu ni mirkaneessa. Raadiyooniin Dirree Shaggar tamsaasasaa raadiyoonii dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,415 irratti galgaluu akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokkorraa eegalee haga sa'aatii tokkoo fi walakkaatti qaamolee hawaasaa Oromoo fageenya Oromiyaa irratti argamaniif dabarsuu maddiitti dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaalee hawaasaa kanneen akka yuutuubii, feesbuuk akkasumas ispootifaayi fi teelegiraamidhaan fayyadamaniif suur-sagaleedhaan dabaluun tamsaasuu irratti argama. Egaa yaadni isin nuuf kennitan qeenyi dadhabinaas ta'ee kan jabinaa hojii keenya fuulduraatti kan nu cimsu akka ta'e abdachaa kan hanqate akka itti guunnuuf kan jabaaten immoo daran akka itti cimnuuf yaada qeeqaa fi hubannoo waliigalaa raadiyoonii Dirree Shaggar irratti dhiyeessuu feetan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar duwwaa tokko 44320 fayyadamuudhaan sagaleedhaan waraabuun yookaan barreeffamaan dhaamsa akka nuuf keessaniif isin jajjabeessuun gumaacha hirmaannaa keessanii fi turtii waliigalaa waliin qabaachaa turtaniif galata isiniif galchina. Hin dagatinaa yaadas ta'ee qeeqa qabdan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar
duwwaa duwwaa tokko 443 320 irratti sagaleedhaan waraabuun yookiin barreeffamaan dhaamsa nuuf kaa'uun hirmaattota keenya ta'a. Nutis sagalee waraabdanii nuuf ergitanis ta'ee kan barreeffamaa nuuf dhiyeessitan qophii addaa hundeeffama waggaa tokkoffaa raadiyoonii dirree shaggarii sababeeffachuun qopheessinu irratti qindeeffannee isin dhageessifna. Raadiyoonii dirree shaggar. Raadiyoonii cabsine afaan odaa, eegin televezyiinii irraa barooda. Barraakoon sarara qophaasii, dhiira namoota waaqoon abbaa dimokiraasii. Barraakoon sarara qophaasii, dhiira namoota waaqoon abbaa dimokiraasii. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar